Tolee, akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education TV guyyaa har'aa kana kan nuti wajjin ilaallu Grade 11 Fiiziksii Unit 2 Vectors kan jedhudha jechuudha kan nuti wajjin ilaallu. Kana keessatti Unit 2 kana keessatti wantoota garaagaraati jechuudha kan nuti kaasnu wajjin haasofnu. Vectorii jechuun hiikumti isaa maalidha kan jedhu irraa kaanee kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Chaanaalii keenyaaf Oromiyaa Education TV'dhaaf haaraa hin taatan sabskraayibii gochuudhaanii barnoota akkasiin qaqqabu godhaa isiniin jenna. Kallattiimaan gara barnoota keenyaatti gaafa dabarru guyyaa har'aa kana akkuma jalqaba irratti isinii kaasee ture kan nuti wajjin ilaallu waa'ee vektoriiti. Isa dursinee garuu kan nuti wajjin ilaaluu qabnu fiizikaal kwaantitii jechuun maal jechuudha kan jedhudha jechuudha. Dursa kwaantitiitti gaafa kenninu hiika kenninu quantities that can be measured directly or indirectly are known as physical quantity. Quantity ta'ee kanii kallattiidhaan yookiin al-kallattiidhaan meejarii gochuu dandeenyu yookiin safaruu dandeenyu tokkoon maal jenna physical quantity jennee waamna. Fakkeenyaaf directly wantoota nuti safaruu dandeenyu meetiriidhaan wantoota nuti safaruu dandeenyu meetirsiidhaan wanta safaruu dandeenyu seentimeetiriidhaan wanta safaruu dandeenyu maal jennee waamna physical quantity jennee waamna jechuudha. Directly yookiin indirectly safaruu kan dandeenyu jechuudha. Physical quantity are classified as fundamental or derived. Physical quantity kana akka maalitti qooduu dandeenya? Akka fundamentalii fi derived quantitytti qooduu dandeenya. Fundamental quantity jechuun warra bu'uuraan jiran yommuu ta'u, derived kan nuti jennu immoo fundamentalii kanarraa warra derived ta'an jechuudha. Warreen fundamentaliin kun lamaa fi isaa walitti dhufanii derived kana kan nuu kennan jechuudha. A fundamental quantity cannot be expressed in terms of any other physical quantity. Fundamental quantity jechuun maal jechuudha? Kallattii biraadhaanii physical quantity ibsamuu hin dandeenye jechuudha. Quantity kan biraatiin kan ibsamuu hin dandeenyeen fundamental quantity jennee waamna jechuudha. The units in which these quantities are measured are called fundamentals or basic units. Unitoota fundamentalii quantity ta'anii kana gaafa meejarii goonu maal jennee waamna isaanii fundamental yookiin basic unity jennee waamna. Fakkeenyaaf fundamental quantity warreen ta'anii unity qabu. Unitoota isaanii sana egaa maal jennee waamuu dandeenya? Unity fundamental yookiin basic unity jennee waamuu dandeenya jechuudha. Warreen kana jechuudha kan isin qabachuu qabdanii. Itti fufnee fundamental quantity warreen ta'anii liistii goonee wajjin ilaalla. Fundamental quantity warreen jedhamanii kutaa gadii keessatti akkuma isin barachaa turtanii kutaa 9, kutaa 10 kana keessatti kan isin barachaa turtanii kan isin dhagaa turtanidha jechuudha. 7, 8ttis barattaniitu jedhee yaada. Warreen fundamental quantity jedhamanii 7tu jira. Inni tokkoffaanii leengiziidha. Leengiziin kuni always kan inni ittiin ibsamu meetiriidha jechuudha. Meetirsi kan jedhuun ibsama. Sababii meetiriidhaan ifoomuu fi yuunitii tokko duwwaa qaba kun. Yuunitiin isaas meetiriidha. Kanaaf M'dhaan bakka buufna sammuu. Warreen akka leengizii kanaaf immoo kan wal fakkaatan jiru. Fakkeenyaaf leengiziin fundamental quantityidha. Qormaata biyyoolessaa irra akkamittiin dhufa? Which one of the following is the fundamental quantity jedhee yoo isin gaafatame leengiziin kallattiidhaan jiraachuu dhiisuu danda'a. Garuu fakkeenyaaf distaansii yoo jedhe distaansiin maalidha? Fundamental quantity ta'a. Sababiin isaa meetiriidhaan safarama waan ta'eef. Akkasuma maal jechuu danda'a? Wiidzii jechuu danda'a. Wanta barbaade jechuu danda'a jechuudha. So maal jechuu barbaadeenii leengiziidhaanii leengizii distaansii jedhee wantoota akkasii yenna dhufe akka inni leengizii ta'e beekuu danda'uudha qabdu jechuudha. Inni kan biraan maasiidha. Maasiin kiiloogiraamiidhaan safarama. Yuunitii tokko duwwaa qaba jechuudha. Inni kan biraan taayimii. Taayimii yeroodha. Sekondiidhaan safarra jechuudha kana. Kaarentiin aayidha. Kun immoo ampiriidhaan safarama. Amount of substaansii. Kun immoo mooliidhaan safarama. Luminous intensity. Warreen kunis tempereechariinis warreen kun hundumti isaanii fundamental quantity warreen jedhamanidha jechuudha. Warreen yuunitii tokko qofa qabanidha jechuudha. Yuunitii warreen ta'anidha. Yuunitii tokko qofa warreen qaban kanaani fundamental quantity jennee waamna jechuudha.
Itti fufnee kan nuti wajjin ilaallu derived quantities kan jedhaman immoo can be obtained by combining that is multiplying or dividing the fundamental quantities. Example of derived quantities are derived quantity warreen jedhaman kuni baay'inaan baay'eedha jechuudha. Fundamental quantity kan nuti jennu torba duwwaatu jira isaaniini. Fundamental warreen jedhaman warra kanarraa egaa walitti dhufanii kan uumamuu danda'anii derived quantity jennee waamna. Kunis foormii maaliitiin tokkoon waliin baay'atu tokkoon immoo waliif hiramu jechuudha. Warreen torba kanatu waliin baay'ata tokko waliif hiramee derived quantity nu kennuu danda'a. Fakkeenyaaf ispiidii yoo fudhannee ispiidiin meetir per sekendiidha. Meetirii fi sekendiitu walii hiramee maal nuu kenne derived quantity ispiidii jedhamtu kana nuu kenne jechuudha. Emmiin maalidhaa? Distaansii bakka bu'a yookiin immoo leengizii bakka bu'a. Over timeidha jechuudha. Taayimiin immoo yuunitiin isaa maalidhaa? Sekendiidha. Then distaansiin keenya immoo emmiidhaan yookiin meetiriidhaan safarama waan ta'eef meetir per sekendii. Maaliin kuni divaayidingiidhaan kan uumamedha jechuudha. Aselereeshinii fudhannu fakkeenyaaf aselereeshiniin immoo aselereeshinii fakkeenyi isaa immoo maalidhaa? Meetir per sekendii iskuweeriidha. Kunis hiruudhaan uumame jechuudha. Yuunitii lamaaf isaa ol of keessaa qaba waan ta'eef derived quantity jennee waamna. Foorsii yenna fakkeenya fudhanne inni kan biraan foorsiin niwutooniidha. Niwutooniin immoo kiiloogiraam times meetir per sekendi iskuweeriidha jechuudha. Sababiin isaa foorsi is equals to mass times acceleration sababii ta'eef jechuudha. Maasiin keenya kiiloogiraamiidhaan safarra, acceleration keenya immoo meetir per sekendi iskuweeriidhaan safarra jechuudha. Kanaaf lamaaf isaa oltu walitti dhufee foorsii kana nuu kenna. Kanaaf derived quantity jennee waamna. Liinar momentamii yenna fakkeenya fudhannee derived quantity keessatti kan safaramudha jechuudha yookiin kan ramadamudha jechuudha. Kunis inni kan biraa workiidha. Workiin akkuma isin beektan work is equals to F times S dha. Kunis maalirraa kan dhufedha? Derived quantity fundamental quantity irraa warreen dhufe. Inni kan biraan volumeidha. Volumiin keenya yeroo hundumayyuu meetir kiubiidhaan kan safaramudha. Kana jechuun area times lengthidha jechuudha kan inni irraa dhufe. Kanaaf warreen akkasii kuni derived quantity jalatti kan ramadamanidha jechuudha. Haala kanaan qabattu erga kana jennee derived quantityidhaa fi maal bartaniitu jechuudha? Fundamental quantity bartaniitu jechuudha. Kanaaf kan inni irraa uumamu multiplyingii fi dividingidha jechuudha. Kana jechuun sameeshiniidhaa fi subtractioniidhaan uumamuu hin danda'u jechuudha. Haala kanaan erga qabannee booddee itti fufnee kan nuti wajjin ilaallu based on direction as a criteria physical quantity again classified as scalar in the vector. Directionii isaanii irratti immoo hundoofne maalitti qooduu dandeenya? Scalar quantity fi vector quantity jennee qooduu dandeenya jechuudha. Scalar quantity are quantities that can be completely specified or described by their magnitude only. Magnitude, the size of the value. Amma scalar quantity jechuun maal jechuudha? Quantity ta'anii kanii guutummaan guutuutti yookiin immoo maal qofaan ibsamuu kan danda'anidha? Magnitude yookiin hamma qofaan kan ibsamuu danda'an scalar quantity jennee waamna. Magnitude kun immoo size of the value sana jechuudha. Hamma wanta sanaa kan nutti agarsiisudha jechuudha. Magnitude gaafa jennu. Example immoo taayimii yenna fakkeenya fudhannee maasii, speedii, lengzii, workii, energy, paawarii, tempereecharii warreen kun hundumti isaanii scalar quantity jechuudha. Sababii isaanii taayimiin kun directionii wajjin ibsuun hin barbaachisu. Maasii yenna fakkeenya fudhannee 5 kiloogiraamii jenna. 5 kiloogiraamii jennee directionii isaa westiidha, noorziidha yookiin istiidha jennee himuun nurra hin jiraatu jechuudha. Taayimiinis akkasuma 1 sekendii jennee himuu dandeenya. Garuu directionii duukaa wanta nu gaafatu hin qabu jechuudha. Inni kan biraan ispiidii yenna fakkeenya fudhatan ispiidiidhaaf veelositii adda baasuu qabdu. Veelositiin directionii ni barbaada garuu ispiidiin directionii hin barbaadu jechuudha. Leengiziinis akkasuma workiinis, enerjiinis, paawariinis, tempereecharii warreen kun hundumti isaanii maal jalatti qoodamu? Scalar quantity jalatti qoodna jechuudha. Inni kan biraan vectoriidha. Are quantities that need both magnitude and the direction of for their complete description. Guutummaan guutuutti jara kana ibsuudhaa fi maal nu barbaachisa? Magnitudeidhaa fi directionii qabaachuu isaan barbaachisa jechuudha. Jarri kun vectoriin kuni quantitiidha. Quantity ta'anii garuu magnitude fi directionii qabaachuu qabu. Maal ta'uudhaa fi
sirriitti ifamuudhaaf jechuudha jarri kun. Fakkeenyaaf velocity jennee fakkeenya fudhanne displacement, acceleration, momentum, torque, electric field strength jennee fakkeenya fudhanne warreen kun hundumti isaanii maalidha? Vectoriidha jechuudha. Velocitiin meetira per second squareedhaan ifama. Fakkeenyaaf velocitiin isaa ammana jennee haasa'uudhaa fi directionii isaa duukaa ibsuu qabna jechuudha. Displacement jennee fakkeenya fudhanne. Displacementii fi distaansii kan garaagara godhu maalidha? Displacementiin directionii qabaachuu isaatii, distaansiin garuu directionii qabaachuu dhiisuu isaati adda adda godha jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko asii ka'ee iddoo kana yoo deeme distaansii gaafa jennu fageenya namni kun asii ka'ee hangasiitti deeme yeroo ta'u, displacementiin garuu kallattii kana duwwaa fudhata jechuudha. Inni kun displacementii bakka nu bu'a. Namichi kun garuu total distaansii inni deeme kuni distaansii bakka nu bu'a jechuudha. Inni kan biraan accelerationidha. Momentum jennee fakkeenya fudhanne, torque, electric field strength jennee fakkeenya fudhanne, fakkeenya maaliiti warri kuni? Vectoriiti jechuudha. For a quantity to be a vector, it should not only have magnitude and direction, but it should also satisfy the law of vector addition. Quantity tokkoon vectoriidha jechuudhaa fi yeroo hundumaa maal duwwaa qabaachuu san barbaachisu magnitudeedhaaf directionii qofa inni qabaateef vector quantityidha jechuu dandeenya. Maal qabaachuu qabattuufi vector addition law satisfy gochuu qaba. Isa seericha guutuu qaba jechuudha. Seera sana yennaa guute maal jennaani? Vector quantity jennee waamuu dandeenya jechuudha. Haala kana erga qabattanii booddee itti fufnee kan nuti wajjin ilaallu representation of vector C kan jedhu wajjin ilaalla. Vectorii karaa gurguddoo lama ibsuu dandeenya. Analytically fi graphically ibsuu dandeenya. Analytically gaafa jennu a vector is represented by bold faced letter as a imprint or box. Maalirratti ibsuu dandeenya? Qubee guddaa A jennee fakkeenyaaf Eedha kuni qubee kana booldii goonee barreessuudhaan buukii irratti yookiin impirintii goonee yoo barreessine analytical method jennee waamna jechuudha. Yookiin immoo a letter with an arrow over its head as A. Yookiin immoo A kana mataa isaa rakkistiin yoo headii goone directionii sana nutti agarsiisa jechuudha. A kun directionii qaba. Vectorii ta'uu isaa nutti agarsiisa jechuudha wanti kun. Analytically jennee waamna tooftaa isa kana. The magnitude of the vector A is represented direction by magnitude A or simply by light face letter A. Magnitude of A kan nuti ittiin ibsinu haala kanaan absolute value keessa kaa'uudhaan yookiin gasarrii keessa kaa'uudhaan haala kanaan ibsuu dandeenya. Magnitude vector A ibsuudhaaf. Yookiin immoo leetarii A kana booldii goone yoo barreessine dhiisne magnitude isaa nutti agarsiisa. Xiyya yoo irra keenya garuu maal nutti agarsiisa? Yookiin arrow yoo irra keenye directionii qabaachuu isaa nutti agarsiisa jechuudha. Itti fufnee graphically gaafa ilaallu immoo a vector is represented by an arrow. Kan nuti ittiin ibsinu arrow kanaanii jechuudha. Arrow kana xiyya qabaachuu kana xiyyaan ibsinu. Akkuma argaa jirtan fakkeenyaaf asirratti fakkeenyaaf kuni haala kanaan jira. Xiyyi kun akkuma argaa jirtan 9 unitidha. 1 2 3 jedhee 4 jedhee 5 jedhee amma 9tti lakkaa'ee zen haala kanaan kaa'ee jira jechuudha. Xiyya kanaan ibsaa jira. Akkasittiin kallattiin itti deemuu barbaadu hundumaa haala kanaan ibsuu danda'a. 9 unitii gara kanatti erga deemee booddee achoon immoo amma ta'ee deemee kun akkuma argaa jirtan kuni maal nutti agarsiistu kunis vectorii nutti agarsiistu jechuudha. Amma ta'ee ta'uu danda'a kuni. Then vectorii kana immoo haala kanaan asittis fiduu danda'a jechuudha. Akkuma argaa jirtan fakkii asirra jiruuni akkuma argaa jirtan 10.3 unitiidha jechuudha kun. Haala kanaanis ibsuu ni danda'a. Kun immoo graphical method jennee kan nuti waamnudha jechuudha. Length of an arrow draw to the scale represent the magnitude. Amma gaasirratti dheerinni leenjisiisaa asii ka'ee amma sitti inni jiraati. Dheerinni kuni maal nutti agarsiisa? Dheerinni asii ka'ee hanga sitti jiru kuni magnitude isaa nutti agarsiisu. Magnitude nutti agarsiisa. Fakkeenyaaf kun 9 unitiidha yeroo jedhee 9 unitii kan jettu kuni dheerina isaati sababii ta'eef maal nutti agarsiisiseen leenjisiin sun arroon sun dheerinni isaa suni maal nutti agarsiisti? Magnitude isaa nutti agarsiisti. Xiyyi isaa kun immoo directionii irra jiru nutti agarsiisa. Fakkeenyaaf asii ka'ee kan inni akkas safare kuni xiyya yoon akkas irra kaa'e kallattii kanarra jiraachuu nutti agarsiisti jechuudha. Yoon immoo akkas gad deebise kallattii kanarra jiraachuu nutti agarsiisti. Kanaaf tip of the arrow
fiixeen kuni kan isheen natti agarsiistu maalidha? Represent direction of the vectorii sanaa natti agarsiisti jechuudha. When drawing diagram with vector, we use a scale similar to those used for the maps. Kan nuti fayyadamnu yeroo drawingii tokko draw goonu vectorii tokko jechuudha. Kan nuti fayyadamnu scale similaarii kan maappii irratti fayyadamnu jechuudha. Wal bukkee qabnee fayyadamna jechuudha. Akkasanatti fayyadamna jechuudha. Yeroo draw goonuu jechuudha. Kanas beekuu danda'uu qabdu. Kana gaafa jennu fakkeenyaaf maappii irratti kaartaa irratti jechuudha. Yoo 10 kiiloomeetirii lafarra jiraate gara waraqaa irratti gaafa deebisnu 1 seentimeetirii ta'uu danda'a. Akkasuma jechuudha. Yeroo piraaktikaalii lafatti wanta tokko safarru yeroo vektarii sana kaasnu yuunitii isa lafarraa sana gara kanaatti siqsinee fudhachuu dandeenya jechuudha. Iskeelii kana gadi buusnee fudhachuu dandeenya jechuu barbaadeeti jechuudha kun. Itti fufnee illustration of the concept of vector in practice kan jedhu kitaaba keessan irra kan jiru power daamii kana akkuma argaartanii hidha Itoophiyaati kun jechuudha. Hidha haaromsa Itoophiyaati kuni kunis konseptii vektarii of keessaa qaba jechuudha kun. Konseptii vektariitiin kan hojjetamedha. Man rowing a canoe bootii kunis akkuma isin argaartanii maal of keessaa qaba? Konseptii boodiiti. Konseptii vektarii of keessaa qaba. Kun gaafa akkas gara kanatti dhiibu kun immoo asii gad dhiibaara kun achi ol dhiibaara. This one is the concept of vector. Konseptii vektariiti. Akkuma argaartan kunis foorsiin tokko asii gad dhiibaara inni kan biraan as dhiibaara. Then wanti kun vektarii qabaachuu isaa nutti agarsiisa jechuudha. Sababiin isaa daayireekshiniidhaa fi hamma qaba wanta ta'eef jechuudha. Haala kanaan yenna ilaaltanii konseptii kana hubachuu dandeessu jechuudha. Itti fufnee type of vectorii gaafa wajjin ilaallu vectoriin kun egaa gosoota baay'ee of jalaa qaba. Isaaniin tokko tokko wajjin ilaalla jechuudha. Parallel vectorii jalqaba irratti parallel vectorii gaafa ilaallu vectors that are in the same direction are said to be parallel. Parallel vectorii kan nuti jennu vectoriin tokko the same direction qaba ta'eenna parallel vectorii jennu jechuudha. Direction qabaachuu isaan fakkeenyaaf inni kun akkas deemaa irra inni ta'e dhiisaa gara kana inni ta'e inni kunis akkas deemaa irra inni ta'e parallel vectorii jechuu dandeenya jechuudha. Yookiin immoo ammaan wal caaluu danda'u maagniituudiidhaan amma wal caaluu danda'u fakkeenyaaf kuniif kuni parallel vectorii jechuu dandeenya jechuudha. Sababiin isaa daayireekshinii isaanii tokko inni kunis akkas irra deemaara inni kunis akkas irra deemaara sababii ta'eef jechuudha. Itti fufnee anti-parallel vectorii gaafa jennu when vector have opposite direction whether their magnitude are the same or not they are anti-parallel. Yoo immoo daayireekshinii isaanii oppositeedha ta'e inni kun akkas irra deemaa haara ta'e inni kun immoo akkas deemaa haara inni ta'e maal jennee waamna isa kanaan immoo anti-parallel vectorii jennee waamna jechuudha. Anti-parallel vectoriin kuni maagniituudiin isaanii walqixa ta'uu danda'u walqixa ta'uu dhiisuu danda'u garuu kan inni nuti irratti xiyyeeffannu opposite daayireekshinii qabaachuu isaanii irratti jechuudha. Inni kan biraan equal vectoridha. If two vectors representing the same quantity have the same magnitude and the same direction, they are equal vector no matter where they are located in space. Maalidha? Equal vectorii kan nuti jennu vectoriin suni the same quantity yoo qabaatan kana gaafan jedhu lamman isaanii meetiriidhaan yookiin seentimeetiriidhaan warreen kana yoo ibsamaniiru ta'e fakkeenyaaf inni kuni 2 seentimeetirii yoo ta'e inni kunis 2 seentimeetirii yoo ta'e akkasumas the same direction qabu yoo ta'e yookiin immoo inni kun 2 meetirii ta'e inni kunis 2 meetirii yoo ta'e isa kanaan maal jenna equal vectorii jennee waamna jechuudha. Equal vectorii the same magnitude qabaachuu qabu the same quantity ta'uu qabu the same direction ta'uu qabu jechuudha. Warreen kanaan equal vectorii jechuu dandeenya. Deebi'ee immoo bakki isaan jiran ispeesii keessaa bakki isaan jiran maatarii gochuu hin danda'u jechuudha. Dhiibbaa irratti qabaachuu hin danda'u jechuudha. Inni kan biraan collinear vectoriidha. Collinear vector there are vectors that lie along the same line or parallel lines. Collinear vectorii gaafa jennu laayinii tokkorra jiru yoo ta'e laayinii tokkorra jiru yoo ta'e fakkeenyaaf kun y'dha inni kun immoo x'dha. Then iddoo kanarraa akkasitiin akkuma argaartan fakkeenyaaf isiin kun tokko akkasirra jira yoo ta'e deebi'ee vektarii kan biraanis immoo asii kunoo inni kun immoo asiin jira yoo ta'e lamman isaanii maagniituudiidhaan garagara ta'uu danda'u garuu immoo
laayinii tokkorra jiru. Lamman isaanii x axis irra jiru. Sababii kanaatiin maal jennaani collinear vectorii jennee waamna jechuudha. Two vectors are collinear if they are parallel to the same line irrespective of their magnitude and direction. Maal jedha? Parallelii ta'uu qabu. The same line irra jiraachuu danda'u. Akkasiis galagaluu danda'a. Directionii isaanii opposites ta'uu danda'a. Magnitudiin isaaniis walqixa ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu laayinii tokkorra jiru yenna ta'e maal jennaani collinear vectorii jennee waamna jechuudha. Hara kanaan qabattu. Inni kan biraan type of vectorii matti fuunee gaafa ilaallu coplanar vectorii kan jedhamu jira. Coplanar vectorii jechuun three or more vectors lying the same plane or parallel to the same plane are known as coplanar vector. Vectoriin lamaa fi sadii fi isaa olii yoo pileenii tokkorra jiru yookiin pileenii wal fakkaataa irra jiru ta'e fakkeenyaaf kun xidha kun yidha. Then xy pileenii kanarra vectoriin tokko asirra jira. Vectorii kan biraanis asirra jira. The same pileenii irra jiru. Then coplanar vectorii jennee waamna jechuudha. Coplanar vectorii sababiin isaanii iddootti kana keessatti argamu waanta ta'eef jechuudha. Yookiin immoo haala kanaan kun y yenna ta'e kun z yenna ta'e kun x yenna ta'e kun 3 dimension isaati. Then amma fakkeenyaaf iddootti kana vectoriin kan tokko yenna jiraatte iddoo kanas vectoriin tokko yenna jiraatte asis vectoriin tokko yenna jiraatte amma jarri kun xz plane irra jiru. Xz plane irra jiru. Maalii wajjin jiru? Kun akkuma argaa jirtan kun xz asirraa xdha asirraa immoo z. Then xz irra jiru. Xz irra sababii jiranii fi pileenii tokkorra jiru jechuudha. Kanaan coplanar vectorii jennee waamna. Yoo immoo iddootti kana jiraatanii iddootti kanatu jiraatanii immoo iddootti kanatu jiraatanii isa kanaan immoo maal jennee waamna? ZY irra jiru amma fakkeenyaaf pileenii kanarra jiru. Pileenii ZY irra jiru. Pileenii ZY kanarra sababii jiraniif maal jennee waamna? Coplanar vectorii jennee waamuu dandeenya. Akkasuma iddootti kanas jiraachuu danda'u. Iddootti kanas jiraachuu danda'u. Magnitudii isaaniitiin garagara ta'uu danda'u. Garuu pileenii tokkorra yoo jiraatan coplanar vectorii jennee waamuu dandeenya. Inni kan biraan zero vectors kan jedhudha. A zero vector is a vector when the magnitude of the vector is zero and the starting point of the vector coincides with the terminal point. Zero vectorii kan nuti jennu vectoriin tokko zero vectorii jedhamuudhaa fi magnitude of the vectorii suni yoo zero dhufe magnitude of the vectorii suni yoo zero yeroo dhufutti starting point of the vectorii fi terminal point of the vectoriin yoo coincide wal godhan yookiin yoo walirra bu'anidha. Kana gaafa jedhu bakki inni jalqabee fi bakki inni itti xumuramu coincide yoo wal godhan yookiin yoo walirra bu'anii zero vectorii nuu kenna jechuudha. Kun immoo magnitudii isaati. Magnitudiin isaas zero ta'uu qaba jechuudha. Inni kan biraan orthogonal vectorii jedhama. Vector that are perpendicular to one another. Inni kun immoo orthogonalii jedhamuudhaa fi perpendicularii walii ta'uu qabu jechuudha. Vectorii tokko ta'anii fakkeenyaaf kuni vectorii tokko kunis vectorii kun xdha kun y. Then kan gidduu isaanii jiru 90 degree yenna ta'e yookiin perpendicularii yenna waliif ta'an orthogonal vectorii jennee waamna jechuudha. Inni kan biraan unit vectoriidha. A vector which has a magnitude of unit length is called unit vector. Unit vectorii kan nuti jennu immoo maal jechuudha? Magnitudiin isaa yookiin hammi isaa way unitii yoo ta'edha. Unitii tokko yenna ta'e maal jennee waamna? Unit vectorii jennee waamna. Inni kan biraan negative of a vectoridha. Negative of a vectors gaafa jennu as a vector having the same magnitude as original vectors but the opposite direction. Inni kun immoo the same magnitude qabu. Magnitude walqixa qabu. Fakkeenyaaf inni kun 2 meetirii yenna ta'e inni kan biraanis 2 meetiriidha. Garuu opposite direction yenna isaan ta'anii maal jenna? Negative of a vectorii jennee waamna jechuudha. Fakkeenyaaf jennuuti iddootti kanatti kun vector A dha yenna ta'e 2 meetiriidha yenna ta'e kuni inni kun immoo akkas galagalee minus A vectoriidha yenna ta'e kunis 2 meetirii yenna ta'e then warra kanaan negative of a vectorii jennee waamna jechuudha. Negative vectorii jennee sababii direction isaaniitiif opposite direction duwwaa qabaachuu isaaniitiin negative of a vectorii ta'u jechuudha. Erga kana jennee type of vectorii kana haala kanaan diyaagiraamii kanarraa ilaaluu ni dandeessu. Inni kun parallel vectoriidha. Magnitudiin isaanii garagara ta'uu danda'u. Vector A yenna fudhattan, vector B yoo fudhattan, vector C yenna fudhattan magnitudiidhaan garagara. Garuu maalidha isaanii?
kallattii daayirekshinii tokkorra jiru jechuudha hundumti isaanii. Inni kan biraan B bukkee gaafa dhuftan antii paralaliidha kun. Antii paralal vektarii gaafa jennu immoo opposite daayirekshinii gaafa isaan qabaatanidha jechuudha. Itti fufnee equal vektarii ilaaluu dandeenya. Maagniituudii wal qixxee qabu jechuudha. Jarri kuni the same direction dhasi. Kanas ilaaluu dandeessu. Negative vektarii kun immoo lamman isaanii maagniituudii qabu garuu opposite directionidha jechuudha. Erga kana jennee booddee example 2.1 kitaaba keessan irra jiru gaafa wajjin ilaallu maal jedha? Find the negative of each of the following vectors nuun jedha. Displacement vectorii meeqa nuu kenne? 16 kilometer toward the north nuu kenne. North irratti nuu kenne. Eedhaaf gaafa barbaannu north jechuun gara kanatti jechuudha. Kuni 16 kiiloomeetiriidha. Pointii kanarraa ka'ee kiiloomeetira 60 ol deemaa jira jechuudha. Oppositiin kanaa maal ta'a? Daawunii mataa jechuudha. Haala kanaan daawunii ta'a. Then deesemiidha. Kun immoo 60 kiiloomeetirii mataa. Displacement kun maayinisii ta'a jechuudha kun. Sababii isaa daawunii taasaa fixeef. Kana XY plane irratti kaasuu dandeessu haala kanaanii. Fakkeenyaaf 60 kiiloomeetirii innati iddootti kanatti iddoon kun pointiin kun 0 innati. Then iddootiin kun immoo vektoricha innati displacement keenya 16 kiiloomeetirii innati. Kun immoo gaafa gadi galagalu naannoo kana ta'a jechuudha. Iddootti kanatti immoo negatiivii 60 kiiloomeetirii ta'a jechuudha. Asii ka'ee hangasitti kan jiru kun jechuudha. Biirra kan jiru vector velocity vectoriin keenya 100 kilometer per hour'dha toward 200 south east'dha jechuudha. Kun naannoo kamirra jirti amma fakkeenyaaf kun XY plane'dha jennee XY plane kanarratti south'iin gara kamii jirti? South'iin gara kanadha. North'iin gara kana. Kun east'dha. Kun immoo west'dha jechuudha. Directioniin kanaan jirti. Then inni kun south east irra jira. South east jechuun naannoo kana jechuudha. Naannoo kana. Then oppositiin kanaa maal ta'a? Akkas galagala jechuudha. Akkas galagala. Gaafa akkas galagalu north west arganna jechuudha. North west arganna jechuudha iddootti kanatti. Garuu maagniituudiin isaanii wal qixxeedha. Negatiivii ta'a jechuudha kana keessatti. Iddootti kanatti haala kanaan kaasuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan kaastu inni kun immoo noorziidha tu saawuziitti ta'a jechuudha. Oppositiin isaa saawuzii arganne jechuudha. Haala kanaan hojjettu baay'ee salphaa kan ta'edha jechuudha. Review question 2.1 kitaaba keessan irra jiru gaafii tokkoffaanii how do you represent a vector graphically dha wanta amma dubbachaa turredha. Gaafii baay'ee salphaadhas jechuudha. Itti fufee why do we use of scale diagram in vector drawing jedhee kanas wanta haasaa turredha. Inni kan biraan sadaffaa irratti how does vector A differ from vector minus A nuun jedhee akkamittiin garaagarummaa ta'a. Kun lammanii vektarii akkamitti vektarii oppositii walii ta'anidha jechuudha. Daayirekshinii isaaniitiin garaagarummaa qabaachuu isaaniitiin oppositii ta'u jechuudha. Wanta amma dubbachaa turredha jechuudha hundumti isaanii. Barnoota keenya irraa kana fakkaata ture. Paartii itti aanuun immoo kan itti aanee wanta jiru wajjin ilaalla jechuudha. Waan na wajjin turtaniif baay'ee galatoomaa. Chaanaalii keenyaaf ammas irra deebi'ee haaraa inni taatan sabiskiraaybii gochuun irraanfatanaa isiniin jenna. Thank you.